abjuu fuudhaa keessa baanirraa jedhan fuudha sodaaf maammadoowwan kumaatamaan lakkaaman qophaa jiraachuu ka filatan garuu haala amma keessa jiru ulfaataadha jechuu maddeen gabaasaa jiru. Durboonni biyyoota arabaa keessa jiran guutummaan guututti heeruma barbaadu garuu namoota jara fuudhu dhabuuf yaaddoo keessa seenaniiru jechuu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Maddeen ka gabaasaa jiran okay amma nama yaada sirrii kennu eerumaaf fedhiin qaba fuudhaaf fedhiin qaba garuu nan dhabe nama jedhu interview gochuu barbaada lakkoofsa 7 barreessa olaansi galchaa interview si godha interview si godha lakkoofsa 7 barreessa dhuftee muudii natti qabannaan biloogii si godha muudii nan beeka waan ta'eef serious taatinaa waliin dubbattu lakkoofsa 1 barreessa eerumuuf karooran qaba eerumuuf karooran qaba fuudhuuf karooran qaba garuu fuudhuuf karooran qabu nama na fuudhuun dhabe eerumuuf karoora qaba nama na fuudhu dhabe mibbaal ta'u jechuun sabaat quxur xaafu okay maalatti dawwala namni okay waaqayyoo abdii kootii kottume okay interviewin sirraa jalqaba thank you kaabaaboo kennaa jirtu natti mul'attu galatoomi maalumaafo isin immoo taappi godha tartiibaa isin godha waan ta'eef taappi godha isin immoo bagana gangala tokkummaa miidiyaanii turkii dhuftan bagana gaannoo eddan bakko sagalee keessan xiqqoo ol kaasatuma dubbachaa jiran torkii ta'uu danda'a. Waa'ee heerumaa irratti kanneen yaaddoo qabdan karaa miidiyaa keenyaa kottaa jechuun waamicha taasisaa turre. Waa'ee heerumaa irratti yaaddoo qabdu heerumuuf fedhii qabdu turtanii namoota isin fuudhan dhabdan moo maaltu jira? Eeyyan heerumuudhaaf fedhiin qabaa. Namoonni yeroo kana beektee dhiironni illee yeroo dhufu dhiironni gaariin hin jiranii sooftuu bichaadha. Waa'ee dhiirota gaarii barbaaddan moo namuma isin fuudhu dhabdan? Nama nu fuudhu hin dhabne nama gaariin nama baruuf yaadarra heerumeeta barbaaduun barbaadu ani maal jechaadha. Namni isin fuudhuuf isin gaafate jira? Hin gaafatu gaafa bichaan maal faayidaa qabaree fuudhuudhaa fi gaafatanii isin fuudhuu didanii jechuudha. Didanii osoo hin taane nama kaayyoo hin qabne hin jiraannuti namni tokko amma fakkeenyaaf qabeenya amma gabaabumatti eega waa'ee heerumaa yaaduu qabdanii waggaa meeqa lakkoofsiftaniitti? Naannoo waggaa 10 lakkoofsise. Waggaa 10 guutuu abbaa warraa isinii ta'u dhabuun wal'aansoo heerumaa keessa jirtu? Yes. Rakkoonni wal'aansoo dirqiidhaan heerumuuf wanti isin taasiftan jira dhiira dirqiin qabdaniitti heerumuuf. Wanti dirqii kun immoo gaarii miti hin ta'u wanti dirqii yoomillee taananii. Maaltu isinitti dhaga'ama ree waggaa 10 guutuu waa'ee heerumaa yaadaa heeruma karoorsaa heeruma malee waggaa 10 ka turtanii miira akkamii keessa jirtan? Amma miira bakka abdii kutannaadha jechuudha amma dhiisuu bichaatti karoorseera beektee. Hiriyaa abbaa keessanii yookaan namoota akkasii yoo argattan heerumuuf karoora qabdu? Laa kan akkasii beeta kiristaanaa namoo anan isatti heerumu maali? Egaa kabajamoo maamila keenya rabba abbaa warraa isinii haa buusu jechaa carraa namaa kennina hedduu galatoomaa. Thank you. Kabajamtoota hordoftoota keenya waggoota 10 guutuu abbaa warraa barbaadaan ture jette dhiirota haadha warrummaaf na barbaadan gonkuman argine rakkoo xiinsammuun nyaatameera jetti ka miidiyaa keenyaaf ibsa kennite waggaa 10 guutuu abbaa warraa barbaachaaf dhamaatiiwwan gaaraaf godabuun dalga qaxxaamuruun karaa fagoo deemeera jette hariiroo jaalalaa keessa seensisee bultii ijaaruuf waggoota 10 guutuu kanan xaaraa ture maammadoo yookaan dhiira na fuudhu dhabuun yaaddoo guddaa natti uumeera jette. Waggaa 10 waa'ee heerumaa yaadaa ture garuu namoota na fuudhan guutummaatti hin arganne jechuun miidiyaa keenyaaf gaaffiif deebii taasisuun ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftoota keenya durboota heeruma dhabdan jechuun miidiyaan keenya ammas waamicha taasisaa jira. Kan heeruma dhabeera jettan ammallee ergadhaa. Namni heeruma dhabe jette ergadha ammallee. Asuma hin maammadoo sii kenna waan ta'eef miidiyaa waan taaneef. Lakkoofsa 7 barreessi. Namni abbaa warraa barbaadu lakkoofsa 7 barreessi kabaaltaati. Minni namni heerumuuf dhameera yiirsi ka jettu kuni yaarsi si ergeera maal taatire sirreera gastii ofirraa eenyu godhika. Okay urjii baay'isaa nee ijoollee warri kaan taappi iskiriin godhaa maal taatan urjii baay'isaa qabika. Okay
Dhuftanii muudiinatti qabannaan garuu biloo kamtan. Kabajamoo maamila keenya baga nagaan gara waajjira dubartoota heeruma dhabaniitti dhuftan. Baga nagaan nu eeddanii obbo Tokkummaa. Waa'ee irratti abbaa isaanii firiyaa akaakayyuu isaanii irratti heeruma dhabiinsaaf kanneen heerumaa jiran heddummaataa jiran isin heeruma eega dhabdanii waggaa meeqa lakkoofsiftaniittu aadde urjii. Nama itti heerumnu amne otoo hin taane nama qarshii qabu amne inni qarshii hin qabne immoo fuudhee gadari'a waan ta'eef kanaafiyyuu isa qarshii qabnu ittiin heerumnu waa'ee qarshii osoo hin taane waa'ee heerumaa eega yaaduu qabdanii waggaa meeqa. Waa'ee heeruma erga yaaduu jalqabne tureera garuu maal godhare akkamitti heerumna nama qarshii hin qabnetti kana dharakkoon. Gara waggaa 5 akkasni ta'a ni beesa qarshii qabutu. Sinin kaane soorbe. Waggaa 5 guutuu nama isin fuudhanii rakkataa jirtu jechuudha. Nama qarshii qabu dhabne. Dhiirri qarshii qabu hin jiru. Rakkoo teekinikaan mudatee dhiifama isiniin jecha dubartoota heerumaaf karoora qaban kanneen hanga yoonaatti heerumanii hin jirredha kan nuti barbaadaa jirru. Rakkoo teekinikaan mudateef dhiifama. Ergadhaa namni bira. Warra qarshii barbaadu miti. Okay, soorettii jaalala. Lakkoofsa 7 barreessaa olaa isin saabaa rakkoon hin jiru. Okay. Aadde sooretti kabajamoo maamila keenya baga nagaan gara durboota heeruma dhabanii yaaddoo keessa jiran nutti dhuftan. Yeroo isinirra bilbilame please yeroo isinirra bilbilame free taafutta. Aadde sooretti baga nagaan gara waajjira dubartoota heeruma barbaadanii dhabaniitti nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eeddan. Sagalee isin biraa sana miyuutu obbiraa butaame. Ayyee. Waa'ee heerumaa eega yaaduu qabdanii waggaa meeqa lakkoofsiftaniitu? Waggaa 7. Waggaa 7 guutuu nama isin fuudhu dhabdanii yaadaa turtanii? Ayyee. Waggaa 7 guutuu dhiirota isin fuudhaa jedhanii isin dubbachiisan kamiyyuu hin arganne jechuudha. Hin argamne abadan. Eega heeruma dhabuun waggoota 7 isinitti lakkoofsise miira akkamii keessa jirtan? Amma kamiira Oromaa keessaa baanee miira qofaa jiraachuu murteessuu deemaa jirra. Erga namni nu fuudhu dibamee jennee. Waa'ee bultiirraa abdii murattaniittuu jechuudha. Eeyyee. Manguddootuma hiriyoota abbaa keessaniif akaakayyuu keessan keessaa namni bultiif isin gaafate jira? Hin jiru abadan. Namoota akkasii osoo argattanii namoota umuriidhaan nama guddataa ni heerumtu? Eeyyee ni heeruma. Rakkoon guddaan namuma bultiif isin gaafatu dhabdanii jechuudha. Eeyyee. Wal'aansoo isin yookaan rakkinoota heeruma dhabuun isin mudatanii miira akkamiin ilaaltu? Baay'een gadda. Waa'ee heeruma dhabuu keessaniitti baay'ee gadditu? Eeyyee. Fuulduraaf waa'ee heeruma dhabuu keessanii dhiirota fuudha dhabaniin nu fuudhaa jettu moo maal jettan? Dhiironni fuudha dhabdanii akka keenyaa qofaatti haftanii akka nu fuutanuu nuti sisinii jirraa jedhu. Aadde sooretti dhiironni fuudha sodaatan moo fuudha dhaban? Isaanis fuudha sodaatanii waciin bara kanaatiin baay'attii kanumaa fuudha sodaatanii nuti kadhamne irratti gara bultiitti seenaa ni jettu nu fuudhaa jettu moo maal jettuun? Hin sodaatinaa bultiin walumaan toltii nu fuudhaa jennaan. Nama isin itti heerumuuf ofii keessanii na fuudhi jettanii gaafattan qabdu waggaa 7 kana keessa? Nama hedduu gaafannaan lakkii fuudhan sodaannaa jedhanii baqatan. Isin didanii jechuudha waa'ee fuudha keessanii? Eeyyee. Kabajamtoota maamila keenya waggoota 7 guutuu haala jireenyaa akkoo gara bultiitti deeffachuun waa'ee bultii yaadaan ture jetta aadde soorettiin. Waggaa 7 guutuu wal'aansoo bultii ijaaruu qaba jedhu gidduu mataa kootiin wal falmaan ture jedha. Halkan hirriba dhabaa guyyaa hojii dhiisee waa'ee bultii yaadaa ture. Namoota dhiirota ta'an keessaan dubbisee adaraa na fuudhaa waliin jiraannaa daa'ima horannee jiraannaa jedhee yaadaan ture. Garuu namoota na fuudhan gonkumatti argachuu hin dandeenye jedhe.
dhiironni eega fuudhaaf sodaatti seenanii booda heeruma malee afaa jirraa jetti. Baroota dhufan keessa yaaddoo gurguddaa dabalaa jira. Namoonni hundinuu heeruma barbaadu garuu kan fuudhaa jiru hin jiru kun yaaddoo uumaa jiraa jetti. Mirgi shamarranii eegamu heeruma dhabsiisuun cubbuudhaa nu fuudhaa heeruma barbaannaa jechuun karaa tokkummaa miidiyaa neetwoorkii aadde soorettii jaalalaa ibsa miidiyaa keenyaaf kennan asumaan maqaa tokkummaa miidiyaa neetwoorkiin galatooma. Andi kan jedha tokko inni kun Maammaduu Mufaatu. Ijoollee tap screen guys, tap screen guys. Tap screen. Qaatartii bu'aa isin galchina. Kabajamoo maamila keenya andi kan baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Eega heeruma dhabdanii waggoota meeqa lakkoofsiftaniitu? Waggaa 4. Waggaa 4 waa'ee bultii yaadaa turtanii? Eeyyin. Namoota isin fuudhu gonkumaa hin arganne jechuudha waggaa 4 kan. Hin jiru garuu hin barakatan. Hin deemu. Namoota isinii waliin bultii ijaaranii fuulduraaf itti fufan dhabdanii yaaddoo keessa jirtu jechuudha. Eeyyee. Waggaa 4 guutuu waa'ee wal'aansoo bultii keessa seentanii? Hin seenne. Kan jedhaa jirtan heeruma waggaa 4 guutuu barbaade dhabeeraadhaa jedhaa jirtuumi? Eeyyee. Waggaa 4 heeruma barbaaddanii abbaa warraa dhabuuf miira akkamiin nyaatamtan? Baay'ee nama jeeqa. Waa'ee fuulduraaf nan heeruma jettanii karoora qabdu moo abdii kutattaniittu?